Video ani har'a odeessu baay'ee keessaniin ilaallata jechuudha. Baay'ee keessaniin warran heerumne warra chiikii qabdan hin ilaallata. Chiikii jennaan siniin jedhu chiikii miidiyaarraan karaa intarneetii bartanii onlaayinii irraan bartanii chiikii kootii hiriyaa kootii jaalallee kootii wal fuunaa yeroon biyya galu wal fuudhuu fi madira ushinoo jettanii walii galtan hin ilaallata jechuudha. Garuu haga dhumaa dhaggeeffadha. Nama ajaa'ibaa dhumni isaa jechuudha. Ameerikaa dirasi naante warri Ameerikaa kunis lakkaa dhiira kanaaf jedhanii gumbos qanaan jedhu jechuudha. Isaanis gatiin kaffalu jechuudha. Simbichaamti baay'ee simbichaamti laala Ameerikaadha hojjana janamteen dhufti dubartiin Ameerikaadha. Ameerikaa sinii bakka Ameerikaa biyya Ameerikaa biyyichas gooftaa biyya hundaa namatti fakkaatamti. Biyyicha jechuudha gooftaa biyyootaa fakkaata. Namni achis akkasuma fakkaata. Miti garuu warri achis xap godhamanii dhufu jechuudha. America is German is Mediterranean is kuda qoysa kambira geessan galu suma fidee dhufeen sinittima nagaan siniifaa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii baay'ee nagaa ku galata waaqayyoo haa ta'u fayyuu ati erga oduu nu qobsite maaliif nagaa nu gaafatta suspense isin godha beektu dura suspense waan isin gootu sinittime nagaan musi gaafadha ush mishkila nagaan hinafi malee ush macarrashaatti yoon sin gaafadhe maal rakkoo qaba في مشكلة ما في إجا هردفتوتا وانا في دل في فيسبوكي دا جعل اللي فيسبوكيتي أمريكا راجنا جنمتي أفتي مترشان شي جروا كستو so sad باينا ما أرسل نمتكوني دورانو شبيك نمتكوني هريا إسوماشيتي جالة تنس جبتنيس أمانا هريا إسوماشيتون أبوليسا هادشي obboleessa haadha sheechu maatii isaanii beeka fira isaanii sirriitti beeka akka faamiliidha jechuu dandeessu hiriyaa waan ta'eef jechuudha. Namichi kuni mucaa kana sirriitti umuriidhaan hin caala abbaan qaban abbaan isaanii duunaanii ijoollummaatti abbaan narraa du'u haati biyya arabaa hojjettee guddiste. Biyya arabaa hojjetteetu biyya arabaa osoo hojjettu firamuu Ameerikaa keessaa qabu haala mijeessanii fi jechuudha warri fira haala mijeessanii haadhaa fi intaluma kana haati sun intaluma kana qofaa qabdi akkoon shiis jirti baay'ee miti isaan laal obboloo haati shii garuu obboloota qabdi Ameerikaa jiru haati kun erga biyya arabaa dhaqxe biyya arabaa takka hojjette biyya arabaatti deebisaniitu mucaashii fi ishee biyya Ameerikaatti fudhatan. Biyya Ameerikaatti fudhatanii barumsa jechuumatti barattee waan hundumaa jettee asittis baratteetti garuu hamma asii ol amma 12 amma waan ta'etti baratteetti achis yeroo deemtu barumsa babbaratteetti achittis egaa Facebookiidhaan namni kuni ishee durayyuun beeka eenyu akka taate beeka Facebookiidhaan ishee barbaade haasofsiisuu jalqaba. Hinaasofsiisaa takkaawwan sinni video koolii faana dawwaleen beeku faana aseen beeku jechuudha. Ani baay'ee busy dha. Ani kontiraakteriidhaan jedheen. Ani kontiraakteriidha. Kanaafuu guyyaa guutuu saayitiirran oola. Bakka kaameraadhaan lekkatti faana haasoo hin qabu jedha. Galgala immoo baay'ee busy waan ta'uufi takkaan nan dadhaba saayitiirran oola nan dadhaba achi immoo maaliidhaan intini hojjetan baay'ee hojiinsaa sammuudhaan hojjetan waan ta'eef pilaanii kana fidanii dhufanii yeroo kaalkuleeshinii godhanii maalii isaa qabaxarsee minaxarsee jiraan yeroo hojjetu nan arga yeroo namni itti dubbatu naara innaas hojjetu jechuudha. Kaalkuleeshiniin isaa baay'ee suma qofaarratti fookas gochuu nama barbaada. Akkas jammarii galgala sa'aatiin Ameerikaaf sa'aatiin biyya keenyaa walitti dhufu waan ta'eef isheedha yeruma mijatu guyyaadhuma kana sa'aatiin walitti dhufu akka biyya keenya galgala miti wal darbaadha waan ta'eef kanarrattis waliin dhabanituma wayiiti garuunni akkanatti haasofsiiseera ani kontiraakteriidha jedheeraani baay'ee haasofsiisa. Asa booda suuraa faanaa ergeroo jettuun suuraa namaa ergaa serious dhugaa waaqaati suuraa namaa ergaa fi
waan hundumaa kan namaa ergaa fi haadha isaa faana wal barsiise. Riilii haadha isaallee wal barsiiseera. Riiliidha. Obboleettii isaa faanis wal barsiise. Kun dubbii sana keessa ishee dhugaadha jechuudha. Haadha isaa barsiisee haadha isaa taasofsiisaa. Obboleettii isaa sitti taasofsiisaa jechuudha. Hiriyaa kiyyadha hin dhufti wal fuuna Ameerikaa irraa dhufti jedhee hin dubbisiisa jechuudha. Haadha isaas obboleettii isaas normaal. Isheen bakka konfiidensii godhatte gaafa haadha faana obboleettii faana haasoftu konfiidensii godhatte bakka namuma dhugaa wayii argadhee jettee isa booda akkoon ishii immoo jirti as jirti biyya keessa jirti Itoophiyaa keessa jirti akkoon ishii kana baay'ee jaallatti obboleettii intaloon kuni akkoo ishii baay'ee jaallatti maaliif seetanii akkoo ishii kanatu guddise yeroo haati biyya Arabaa deemtes akkootu guddisee bakka waanuma hundumaattu manuma akkoo sana keessatti guddatan haadhas intallis waan ta'eef akkoo ishii baay'ee jaallatti akkoo ishii umuriidhaan xiqqoo siqxeetti waan ta'eef osoo ani hin heerumin cidha koo kan sargii koo gammachuu koo argitu malee akkoon koo hin duutu jetti. Kanaaf maal jetti nama argadheeratti. Isa booda Itoophiyaa deemee meereejiin godhaa nan heerumaa. Isa booda piroosas godheen Ameerikaatti fidadhee dhufaa jettee haadha ishiitti himti. Haati ishee qabdi waan ta'eef no matter jetteeni akka Ameerikaatti naasayyoo Ingilifa xaal godhes amma dubbii Ameerikaa waan ta'eef na hubachuu qabdu. Understanding na gochuu qabdu jechuudha. Dubbichi dubbii Ameerikaa waan ta'eef Ingilifa yoo keessa daddarba dheenkee facaasee understand godha. Okay? Ana akkasittiin jechuudha haati ishii no matter yookaan jetteen hin dandeessa jetteeni mucayyoo kana faana haasa'anii nan dhufa jetteeni bakka waan hundumaan xumurra jetteeni achumaan sartifikeetii qabatanii piroosas gootee gara Ameerikaatti isas hin fudhattee ofiis hin deemte. Namichi okeedhe suuraa kan ergu kan nama biraati waanuma kan nama biraati yeroo ilaaltu bareedaa erga isa booda maal godhiseetan uffatoota suuraa nama sanaa ilaalu waan isheen rakkatte suuraa nama sanaatiin ilaalte dimmitii nama sanaatiin uffatoota garaagaraa bitti kan cidhaa ta'u bitti ofiishis achumaa kan cidhaa ta'u achumaa fiddee dhuftee waan hundumaa jechuudha kan cidhaa ta'u isaafillee kan cidhaa ta'u namuma sana suuraalee garaagaraa ni erge ilaalee waan hundumaa order gootee qopheessitee gara biyyaa dhufte. Biyya yeroo dhuftu immoo maal gooti seetanii ani friendii kiyya faana wal qunnamuu wal arguun deema waan ta'eef haala mijeessuun deema waan ta'eef kallattiidhaan akkoo biran naqoo ittiin haadha ishiitiin hoteelatti safaana wal argee haala mijeessee keenii akkuma dhaqee dubbisaa jettiin yaa'u abbaa manaa ishii ta'uuf mitiire akkanatti hubatan no matter jettee haatisi no matter jetteeni hin dhuftee eerpoortiitti buutee eerpoortiitti hin buutee oddoo wanti gastii qabatte kallattii dhumaan jechuudha. Gastaa hosima qabatte yeroo isheen dhuftu sa'aatiinsa baay'ee mijatamte halkan wayii natti fakkaata garuu qobaa qabatteedha seenicha irratti qobaa ishii qabatte gastii qobaa ishii seentee ganama bilbilteef ganama namicha sanaa bilbiltee akkas iddoo akkasii hoteela akkasii minaamin jettee informationii guutuu faana itti himteetti dawwalti namchiin kee hin dhufti gaa qemberreen tokko hin dhufte yeroo inni ishee beeka sirriitti hin beeka inni sirriitti ishee beeka isheenis sirriitti beekti dhufee duuba shirran sirriitti beeka waan ta'eef duuba shirran maqaa ishii waame duuba shirra goreetu iddoo isheen kaaffee teessee gadi baatee iddoo gastii dhabaatee kaaffee teessee eegdutti duuba shirran dhufee maqaa ishii yeroo waamu yeroo garagaltee ilaaltu eenyudha kun jettee jechuun hamma sammuu ishee keetti dhufutti namni inni duraanii sun kan isheen eegaartu normaalii nama footoo irra jiru ka hamma dhufutti illee footoo isaa ilaalarti nama kanan quunnama ittee ilaalarti baay'isoo sammuu ishiirras kan jiru ija ishiirras kan jiru hunda ishiirra kan jiru nama kanadha nama suuraa irratti ilaalartu kanadha yeroo waamu nama biraadha who are you eenyudhaati jetteen
ani ekele kan si haasofsiisaa ture si fuudhuudhaaf si naamin hin naate baay'ee tokko naate hin teessee yeroo gara sammuushitti deebitee yeroo salaaltu namicha kana nama beektuudha isheen ጓደኛ hiriyaa eessuma ishii kan ture sanadha baqa waan dubbattu wallaalte feentii naqqalufumtuu ishee nafne jechuudha waan dubbattu wallaalte jechuudha sidhaa jettee suuraaleen garaagaraa kunoo innaan tole naan jettu yoo ani qaama koo yookaan anumti kun yoon waan hundaa dhugaa ifaa bilisaan si ergee toleen jettu ishiin jettu kanaafidha baay'ee gadditee baay'ee tokko hin gadditee jechuudha egaa yeroo dura wal haasaa turanii waan baay'ee biraa qabdi suuraa biraa qabdi viidiyoolee biraa qabdi viidiyoo as keessattis laala Ameerikaadhaas viidiyoon akka dhufu dhaggeeffadha Ameerikaadhaa viidiyoon fe'amee dhufa kaargoodha isin bichaa miti isiniin jechuuf Ameerikaan illee shawwadamu yeroo darbe Ameerikaadhaa imuumuu argineerra nunu nagarre roomii maayette imuumuu kana walitti qabdi natti fakkaata ani imuumuu kana warra daariirra jiran warra barahaa keessa biyya Arabaa barahaa keessa hojjetan barahaa keessa dubartiin arginee fi warra daariirra xarafii baqa eegan warra dubartiin agarre isaaniif hin ergaan isaaniif yoon ergeewu nan saddaqaanii isaan dubartiin arganii sheen kaan immaa sheen telegiraamiirra biyya keessa teessu xabbastee ilaaltu jette na imuumuun Ameerikaadhaas hin dhufa siniin jechuuf gidduutti fataa'edha namichi kuni ila suuraa biraa qabaa yeroo haasaa turanii viidiyoo garaagaraallee biraa qabaa isheen baay'ee tokko aartee oddoodhuma sanatti sagattee gara gastii ishii deebitee gastii ishii meeshaa ishii hunda fudhattee gara akkooshitti deemte jechuudha gara akkooshitti deemte namni kun hin bilbilaa hin waamaa hin dhaqxi baay'ee aartii baqa waan isheen ufte kan biraa karoora ishii kan biraa cidha godhachuuf ufte isa faana sirna gaa'ilaa godhattee Ameerikaa deebi'uuf ufte baqa harmee ishiitti yeroo sanatti himte haadha ishiitti jechuudha namni ani akkas jedhee dhufe nama akkasii ture just waan hin taanedha hiriyaa aggootee koo ture namni jetti ankil jedhamni ingilif Ameerikaa sinin jedhara baqa hiriyaa ankilii koo ture not married jetteen jechuudha I can't jetteen haadis baay'ee aartee akka akkas gochuu hin dandeenye haadhatti himte jechuudha namichi kun immoo maal godha baqa amma dawalee doorsisuutti ka'e indoorsiisa jechuudha viidiyoo biraa qab suuraa waanuma guyyaa tokko waamtee anarraa maal qabdaa jettee maal narraa barbaaddaa hamma kana na soobdee hamma kana na jettee Ameerikaa dirasiidha na fichisiiste meeshaa hamma kana faana waan cidhaa ta'u hunda uffatarraa kaasee hunda achi order godhee fidee dhufee kana hunda ta'e amma immoo maal narraa barbaadde jette maal narraa barbaaddenna birrii naa kenni jedhe birrii maalenna birrii 190 hidaatu irra jira namicha kanarra hidaatu irra jira hidaa mana kondominiyeemii jechuudha kondominiyeemiin kafaladha birrii 190 naa kenninaan hin kenniteef baqa kana booda garuu no way jetteen itti kennite jechuudha isa booda biraa hafuu didee jechuudha namichi kun suruma biraa hafuu didee guyyaa tokko ammas deebi'uuf baqa isheen kana booda deebi'uudhaaf osoo jettuuti guyyaa tokko immoo argee wal arganii jechuudha na biraa hafi kana booda ans erga birrii kenniteefi booda na fuutee deemuu qabdaa jedheen seera gaa'ilaa na faana raawwattee Ameerikaa dhaquun qabaa jedheen indee Ameerikaa dhaquun qabaa na faana piroosasii guuti sirna hundumaa guuti Ameerikaa deemuu qabana I can't jetteen kana gochuu hin danda'u suruma jetteen suruma kana gochuu hin danda'u na biraa dhaabbadhu nan deebi'a jetteen baqa guyyaa sana mucattii dubartiin taloo kana hin waraanne namni kun jechuudha baay'ee wawwaraane garuu lubbuudhaan humaan taane jechuudha garuu laal akkamitti akka namni tokko
nama gowwomsuu danda'a. Gowwomsaan kun illee sirrumatti jira. Suuraa namaa erganii nama janajjanu sirriitti guuteera bashbashiidha. Garuu Ameerikaa dirasiidha namni si beeku. Sanuu namni si beeku, dur si beeku. Akkanatti taargeetti keessa si gashee hamma ati Ameerikaadha kaargoodhaan fe'amtee dhuftutti xirrig jettee dhuftutti sirratti raawwachuu jechuun baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa. Kanaaf dubbii siireesiidha. Mucaa kana immoo wanti hamma kanayyuu isaa talamaa ammatti yookaas xinnoo birrii isaa kennitus godhee sababii suuraa fi viidiyoo garaagaraa biraa qabdu kanaan doorsise jechuudha. Kanaan baay'ee ishee doorsise jechuudha. Kanaan irraa dhaabbadhu maallaqa siin kenna garuu meereejii gochuu hin danda'u. Waan akkanaas dhaabii waan si bira jiru hundumaa dileet godhi ani nan deebi'a jettee dhumarratti garuu waraan baay'ee ishee waraane jechuudha namichi kuni. Kanaaf suuraa erguunii viidiyoo erguunii biyyoota qarooman keessas jira garuu waan hin taanedha. Biyyoota qarooman keessa jiraachuu osoo hin taane ofii xinnoo qaroomuun barbaachisaadha. Dhugaa waaqachuun namni miira keessa gaafa galtu abbaate waan gootu hin beektu. Ofiyyuu waan barbaadde gootu jechuudha. Miira keessa gaafa galtu miira keessa gaafa si galcha jechuudha. Warri dhiiraa immoo bofa kutu. Bofa kutaanii kakattusi bofa kutusi bofa fayyaashii kutu. Dubbiin isaanii jechuudha. Yookaan bofa qab godhanii dhaabu dubbiin isaanii. Asmaatii wayii maajikii wayii qaba dubbiin isaanii jechuudha. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Isinillee baay'ee xiniqqaaqee yookaas of eeggannoo isin barbaachisa jechuudha. Of eeggannoo baay'ee isin barbaachisa. Bara kana keessattuu jechuudha. Kunillee seelaan kun xinnoo waggaa 4-5 yeroo bara nuun janajjannu fa'aa ta'uu danda'a. Garuu seenaan immoo turee as ba'a. Turee odaanoo isin bahu namni mudannoo isarra gahee yeroo waan tokkotti darbu yeroo jireenyi isaa gara wayiitti jijjiiramu dhufee nama akka barumsa ta'utti naasaa. Isin garuu baay'ee onlaayinii kanarra yeroo haasoftanii of eeggannoo gochuu qabdu. Amma roobootiin nama haasofsiisa. Maani maqaan ishii eksimaalii kan jedhamtu tokko intelligence maal qabaxxirsa kan jedhamtu tokko akka ajaa'iba nama faana haasofti googaliirra waan barbaadde sitti himti. Kanaafuu yeroo kana keessa of eeggannoo hin barbaachisa. Sirriitti nama sin haasofsiisu. Sirriitti namummaasaa eenyummaasaa osoo umaatti erguu dhiisu maallaqatti erguu dhiisu suuraa qullaa viidiyoo garaagaraatti erguu dhiisu amanuu dhiisu walumaa galatti isiniin jedha. Thank you for watching me.